nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu yooyyaa jirra jirtu uummata qashitee ani jira galata waaqayyo ashama harka fuune turtee jiru jireenya kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'eetu jechuun jaaladha nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo turtiin jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata ana bira baay'ee bareedaadha waaqayyo haa galatu turtiinis baay'ee gaariidha jireenyis baay'ee gaariidha egaa jireenyi kan gaarii nuuf ta'u yoo biyya keenya keessa gaarummaan jiraate yoo biyyi keenya nagaa qabaate hundi keenya nagaa qabna yoo biyyi keenya immoo miidhamaa jiraate hundi keenya miidhamaadha jechaadha maaliif hojjettanii xiqqoo tokko wanta natti dhaga'ame tokko yookiin amma namummaa tokko waa tokko ibsachuu barbaada jechaadha maaliif hojjettanii akkuma beekamu ummanni keenya sababa bokkaarraan kan ka'edha kan biyyoon ummata keenyatti garagalee nama 200 ol kan caalu yookiin namoota baay'ee biyyoo jalatti kan dhuman jechaadha baay'ee namatti dhaga'ama yeroo akka kanatti nagaa argannee teenya haasofnee nagaa argannee wal bukkee jirru umaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a baay'ee tokko baay'ee natti dhaga'ame jechaadha maaliif hojjettanii waan akkasii Itoophiyaa keessatti argine hin beeknu duuti garuu hin jira biyyoon akkasitti garagalee yookiin uummata keenya fixee hin beeku jechaadha bara 2016 keessa waan akkana argine egaa waaqayyo waan godheef hunda isaa hin beeka maaliif waaqayyo waan harkaa qabu beeka waan hin beekneef humaa gochuu hin dandeenyu amma dandeettii keenyaatti kadhataan du'aadhaan bukkee dhaabachuu yoo dandeenye humna keenya maallaqa keenyaan gargaaruudha jechaadha maaliif wanta xiqqoo natti dhaga'ame tokko yoonni gara ibsachuutti deemu as dura otoon gara yaada kootti hin seenne hundumti keessan laayikii sheerii koomentii gochuun dagatinaan isiniin jedha akkasumallee sabiskiraayib naaf godhaa baay'een keessan sabiskiraayib naaf gochaan jirtan akkasitti na daawwattanii baatu sabiskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jedha maali yoo jettanii gaafa fayyaa qabnu wal gargaarurra gaafa namni tokko nu keessaa miidhame guruupii humnee kaanna dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha baay'ee natti dhaga'ame jechaadha maaliif amma kaleessaa gargaarsaa fi namoonni baay'een yaada taasisaniiru garuu hin gargaaramne maaliif kunis akkaawuntii biraa baatee dhufa kunis afaan biraa qabatee dhufa kunis waa biraa baatee dhufa afaan jedha hundumtuu jechaadha maaliif gaafa nama tokko gargaaruudhaaf kaanii maaliif garuu akkaawuntii feekii baatee fiigaa namni maaliif nama tokko irra nan nyaadha jedhee fiigaa nama 5 nama 6 ol ta'a kan keessan akkaawuntii sheer namaa godhu jechaadha maali waan akkanaa kun maal fayyada namatti hirkatanii nyaachuu yoo namaaf danda'ame isa kana waaqayyo kan nurratti jibbee biyya keenyatti seekamaa jiru dhugaa yeroo tokko maafan Itoophiyaa ta'e jenne yeroo nuti ofitti harrofitti gaddinuun jira jechaadha gulooramaa keessa dhaabannee shinti beetii namaa dhiqaa yeroo nuti mimmaan keenya dhangalaasnu hin jira jechaadha maaliif yoo jettanii jaalalli nu jidduu dhaabaduudhaan wal kabajuun nu jidduu dhaabaduudhaan zariidhaan wal dhiibuudhaan waan garaagaraarraa kan ka'e waaqayyo eekamsa isaatiin nu fixaa jira jechaadha maaliif kan ammoo balleessaa keenya akka ta'e beekuu qabna yoo nuti balleessaa keenyatti ofitti gaabbineen balleessine waaqayyo jenne waaqayyo waan nutti hin araaramneef hin qabu maaliif amma guyyaa kaleessaa namoonni baay'een koomentii hin malle kan barreessanis hin jiru akkasuma immoo yoo nam tokko waa gaarii dubbate tokko immoo waa biraa fidee kan dhufu jira jechaadha namni gaafa biyya tokko keessa yookiin magaalaa tokko keessatti rakkinni uumame nama 30 yookiin nama 100 akkaawuntii feekii baatee fi ayyaa uummata Itoophiyaa yeroo tokko otoo sammuu keenya tabaabbarre ishiin nuti har'a uummata rakkateetti uummata dhume kanatti daggafnee birrii barbaadnu yookiin giiftii barbaadnu kuni yeroodhaaf sin fayyada jechaadha wanta yerooti maallaqni har'a namni kamiyyuu namoota sanatti daggafee walitti qabatee itti fayyadamu yoo jiraate yeroodhaaf si fayyada gaafa yeroo boodaatti achuma idduma isaanii sana jirta amma isaaniiyyuu ta'u hin karaatti kana fuyyuu hin jira maaliif garuu waan akkanaarraa ta'uuf qusannee gaariidha warroonni gaarummaadhaaf isaan gargaaruudhaaf deemanii baay'een isaanii dheebuu kan qaban baay'een isaanii jiru warroonni immoo sobanii dhumaaf nama faallessu nama walitti naquu akkaawuntiin taanii baatanii fiigan hin jiru jechaadha akkaawuntii akkanaarraa eeggadhaa boloo tokko kaleessa baay'een keessan achi jirtu nama 10,000tu jira ture nama 10,000 sana keessa kan inni tokkos waa biraa haasa inni tokkos waa biraa haasa inni kaanis waa biraa haasa maaliif uummanni keenya maaliif waliin galuu garuu uummanni keenya ammuma yoomitti
wal ceegaa amma yoomitti wal dhaga'uu dhabaa garuu yeroo hundumaa chaadhamee amma gara biraa argitaniittuu jiru bahee gara biraatti gargaarsa gaafatu garuu immoo keenya ilma gargaaramas waan baay'ee argaa oolla bari jiru maaliif akka ta'e garuu hin beeku yeroo tokko sammuun keenya maal akka yaadu hin beeku yeroo tokko ndoo waaqayyo eekkamsa isaa nutti xiqqeesseen jedhaan maaliif osoo beeknu maaliif wallaaltu taana amma yeroodhaaf amma warra rakkate kanaa warri manni isaanii biyyoon itti jigee jalaa balleessee warra mana tokko keessa namni meeqa dhume kanaa namoota baay'ee ittiin geggeessuuf dhugaadhaaf kan kaatan baay'een isaanii jiru jechaadha. Namoonni haqa namaa hin barbaanne namoonni birrii maallaqa uummataa hin barbaanne hin feene baay'een isaanii jiru. Garuu immoo akkuma kana immoo birrii uummataa barbaadaaf kan hankaawwanti feekii baatanii kaatantu guutee jira jechaadha. Wantoota kanarraa eeggadhaa. Kaleessa gargaara naannaa nama meeqaa ol kan ta'a meeqa gashitaa karaa keessa alfanii kaatuus targe maali meeqa gashitaansaa inde namni tokko kan garaan saasaa kenni birri tokko kenna taanaan birri tokko yoo kenni waan qaburraa jechaadha. Kan hundaa immoo kan uummata keenya bukkee dhaabatanii jira ijoollee shamarran golaa dhormaa keessa jirtu 10,000 5,000 6,000 kan bira dhaabatanii shamarran golaa dhormaa keessa jirtudha jechaadha. Kan gaafa biyya keenyatti rakkinni dhufes daggafus gaafa gaarummaas gaafa du'aas kan wal kaasu shamarran biyya ormaa keessa jirtudha jechaadha. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee akkuma argitanii kan akka Daanicha Beebee kan akka mootummaa keenya sagaarii sana isaan baay'ee waa baay'ee kennaniiru. Garuu immoo isa dura osoo rakkinni hin uumamin namoonni baay'een kan beela'an hin jirani. Namoonni baay'een kan dheebotan hin jirani obboloota ko. Haati hiyyeessaan baay'ee bakka itti galtu dhabdee kan daandii qarqara teessu hin jirtu. Kan beeta kiristaanii qarqara kan masgida qarqara ta'an hin jirani. Baay'ee isaaniitu jira. Garuu isa dura osoo rakkinni hin uumamin dura maali yoo harka wal qabee uummanni keenya maali yoo wal gargaaree uummanni keenya gaafa rakkinni tokko uumame gaafa du'aa fooloo walii gochuu gaafa du'aa sheer wal gochuu gaafa du'aa ayii jedhee boo'uun faayidaa tokko hin qabu. Dhugumaan isinitti hima. Amalatu nu gaafa yeroo darbee hin beektu ijoollonni keenya yeroo sorsaan du'e san namoonni dura isa fooloo hin goonellee dhaqaniiti isa fooloo godhanichaadha. Maaliif gaafa du'aa qofadha kan walitti kaatu uummanni keenya gaafa du'aa bicha baqa gaafa namni sun du'e nama sana yaadatu. Maaliif kun immoo nurraa hin barbaachisu. Yoo waan gaarii goone waaqayyoos kan nurraa jaalata. Yoo waan gaarii hojjenne gaafa namni tokko rakkate osoo manni hin du'in osoo lubbuun keessa jirtu osoo kaannee osoo gargaaruuf deemnee baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een fa'aa osuma namni lubbuu keessa jiru namni tokko gargaarsa gaafate sobanii birrii ol kaa'aa birrii 10,000 gargaara yookiin 5,000 gargaara yookiin 6,000 gargaara jedhu. Garuu immoo achumaan badu jechaadha soon gargaarin kan badanii hin jiru jechaadha. Baay'ee namootaas kan taasifamne dhiisne baay'ee isaanii hin jiru. Kun immoo birrii yeroo fida. Akkasuma kan kaawunti feekii baatanii warra gonfaatti rakkateen gargaara warra maalii ta'een gargaara jettanii hin kaatina wanti har'aa waanuma har'aa hin darbiti. Sobaan hojjetaniif gatii hin qabu. Warri dhugaadhaan hojjetan warri gargaaruudhaaf fedhii qaban baay'een isaanii kan dheebotanii jala ta'anii barreessanii bu'an baay'een isaanii jiru. Isaan kanatti balbalan cufiin haa gargaaranan kan beela haa baasan kan dheebote bishaan itti bitan. Isin warri summettanii dhumaaf har'asa nyaattaniif har'asa ittiin intinettaniif kan kaattan adaraa keessan ijoollee dhiisaame. Wanti hin taane kun hundumti isaan darba. Yeroodhaaf har'aaf nu fayyaduu danda'a. Maallaqni har'aaf dhufu gaafa dhufe sana gaarii nutti fakkaachuu danda'a. Garuu yeroo geeddootti nu ganuu qaba. Maallaqni immoo fixeensa ganamaati. Inni dhufas inni dhumas. Amma golaa dhormaa keessa waggaa 20 yoo hojjenne yeroodhaaf argachuu dandeenya. Garuu gaafa biyya gallee ji'a 2 ji'a 3 waggaa tokko geenyeeti hin jiru. Jiraare hin jiru. Maallaqa jechuun horii cubbuuti. Kanaaf yoo isinii danda'ame walii keessan jaaladha. Yoo isinii danda'ame osoo namni tokko lubbuun jiru gargaaruu yaala. Osoo namni tokko lubbuun jiru gorsuu yaala. Qooda yeroo namni du'e kaatanii, qooda yeroo namni du'e mimmaan dhangalaasan, qooda yeroo namni wal lolu, qooda yeroo namni wal dhiibu, qooda namni yeroo wal qeequ baatanii fiigurra osoo namni jiru gorsanii wal deebisu, osoo namni hin duune wal gargaarutu irra filatama qaba. Wantoota garaagaraa miidiyaa kanarra jooraa jiru hin argina. Wantoota garaagaraa.
matuma mataa keenyaan buloo gol mormaa keessa teenye nuti shamarran biyya ormaa taane dhiironni keenyas biyya ormaa jiranis ta'e mataa keenyaan kootti hin hojjetatta wal guddis kootti hin hojjetta manni kun gaariidha jedhee wal waame meeqan isaati kan dabarsee biddatti wal laataa jiru meeqan keenya baay'ee kan wal arrabsee kan wal ciree booskiidhaan wal xafaxafee kan manaa wal baase baay'ee isaa jira maaliif garuu gaafa biyyaa wal waamoo kootti hin hojjetattaan jijjiiramta jedhaniitu kan wal waaman wantoota kanarraa of qusadhaa kan baanee fi hojiif kan ittiin nuti deemnu immoo wal lolaa kan ooludha jechaadha. Otoo qilxuun hin dadhabiin simbirri wal dadhabdii jedhamu maaliif laftuun hin dadhabne warri gola ormaa warri birrii nu kaffalan hin dadhabne nu maaliif wal dadhabne nu maaliif biyya ormaa keessatti baafne bineensaaf wallaanu gola ormaa keessatti baafne maaliif wal saaxilla maaliif bakka hin taanetti wal funee fiina. Bakka hin taanetti maaliif wal ganna osoo akka nama tokkootti akka dhiyaa tokkootti namni beekaan tokko nama wallaalaa sirreessa namni wallaalaan tokko immoo isa beekaa sanarraa waa barataa jechaadha ati beektuu edda taateeti nama wallaalaa sana gorsuu yaali malee zariidha kun oromoodha kun amaaraa kun tigireedha kun maaliidha jettee yoo summa jetta miidiyaarra baattee kaatteeti homaa faayidaa tokko hin qabu. Maaliif een tokko reebaa jira een tokko dabarsee poolisiitti wal kennaa jiru wanti beekamu hin jiru amma ija keetiin hin arginetti sobaan hin dubbatin bor akkasitti faradamu bari wanta tarra hojjetu kun muluunu bor akkasitti faradamu bari maaliif fuula namaati yoo dhabe fuula rabbitti hin dhabdu fuula namarraa yoo eegde waan argattu gaarii goote iyyuu gara hin taanetti jijjiiramuu danda'a kanaaf waa tokko gaafa gootan of ilaallachaa duuba keessan ilaallataa hojjechuun gaariidha. Ishiin har'a nuti waan hin taane jennee kumaan ilaalamnu kuma lamaan ilaalamnu gatii hin qabu. Bor nu gana kun faayidaa tokko hin qabu. Gaarii hojjettee laayikii tokko biyyuu tokko argattee isa kana yaa waaqayyo galata jechuu sana wayya. Waan hin taane yoo namni tokko waan gaarii viidiyoo sana keessatti dubbate waan hin taane barreessitee fidii. Barreeffama ati barreessitu quba keetiin barreessitee sun si qaxxaasisa. Baay'ee keessan hin ilaalaa. Garuu namni keessa viidiyoo keessan dhaggeeffadhu waa biraadha. Kan sin barreessitan moo waa biraadha. Maaliif garuu kun maaliif sin fayyada? Omaa faayidaa tokko hin qabu bara. Wanta nama fayyannetti ebeluun akkas taate maaliin akkas ta'e maalishoon akkas ta'e no kun gaarummaan qabu kanarraa adda qusadhaa ijoolleen keenya batalaa ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo. Isa namni gaarii tokko achi keessatti dubbate waan hin taane barreessitanii fidiina. Sinittaafu biyuun ittiin isiniif ilaalamu. Namni suni gaafa antini keessan jala galee argee maaltu itti dhaga'ama namni tokko sababa keetiin akka miidhamuun barbaadi namni tokko akka sirraa baratu barbaadi malee kan miidiyaan kun dhufeef namni tokko akka irraa baratuuf miti akka sirraa baradhuuf miti gaafa nama viidiyoon hojjedhu kana keessatti akkati waan tokko irraa barattuuf malee maraatu miti kana nastaayila fallafu yookiin hojii dhabee miti jechaadha kanaaf wanta itti dhaga'ame tokkoon ibsadhee dhiifama naa godhaa warri itti qabamtanis yoo jiraattanii hundumti keessan immoo viidiyoo kun like naa godhaa sheeris naa godhaa koomentii naa godhaa battalaa subscribe naa godhaa hundi keessan galatooma ulfaadhaa amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa turaa bye bye.